Wato kon sitiam jechi kun jecha ogummaati hin arge jechu mal jechuudha hin ta'eef hin arge jechu mal jechuudha hin boqotu hin arge jechu mal jechuudha hin raawwatameef baay'een keenya waa hin arginitti ameen jenna waa hin argin filanna waa hin argin kan keenya jenna waa hin arginitti amanna hinkaa osaatiin ajjaana laadiyaas ija keen argite afaan keen dhugaa baata seera ba'uu keessatti waaqayyo akkas jedhe obsaa gabii godhadhaa utuu waaqayyo isin lolu argitu amma rakkoon keenya ni guddaan arguu barbaanna hin argine waan dhaga'e hin argine taanaan waan dhaga'e hin argine taanaan naaf hin taane waan dhaga'e hin argine taanaan naa ta'e waan kanaan dura dhageesse ija kee argitee masakkarta nama si bukkee jiru harkaan qabiiti inni itti dhageesse hin argamaa jedhi Israa'el Gibxii ba'uunsaa bilisummaan harka keetti ol kaase inni nuti kanaan dura dhageenye bara 2015 maskaraam tokko kaase fudhattu ija kee argitee mana keetti galateeffata shakkii qabda hin fudhatta hin argitee galta attamitti argu tokko gabbii qabaachuu lama obsu mee wangeela Yohaannis boqonnaa koo tokkodhan kana irratti Yesuus yoo amantan ulfina Waaqayyoo argitu biyya lafaarraa kan bade makiinaa paaworii qabu argineerra biriisaa wajjin baay'ee ulfaataa mangistii argineerra baay'ee ulfaataa waldaa argineerra baay'ee ulfaataa miidiyaa argineerra baay'ee ulfaataa inni bade ulfina Waaqayyooti inka godootti galtu keetti ulfina Waaqayyoo argitee teessa gaa'ela qabattu keetti ulfina Waaqayyoo argita madraki yaabbattu irratti ulfina Waaqayyoo argita akkas jedhe Yesuustu jedhe kan Maartaafaaf Maariyaam faatu warra gaddaa ta'e hello warri gaddaa as keessartu firri kan si jalaa du'e no gaa'elli kan si jalaa du'e hojjettee eebbi kee kan du'e abdattee abdiin kee kan du'e sammuu keetti yaadde harki kee duwwaa kan ta'e kan du'e akkas jedhinaan jedha Waaqayyo hin shakkin argitee galtaa Yesuus utuu waldaa dhaqaa jiru miti utuu gara awwaalaa dhaqaa jiru maatiin hin du'ee jedhan Yesuus immoo irra feedha eewwati giiftii ko maatiin kee abdii kutataa jiru kan ishee sichin jiranii sababni isaa kan kee du'ee kan quxisuu keetii raawwate waan ta'eef kan keetu du'ee kan quxisuu keetii raawwate waan ta'eef ergaan si qaba hin duune Yesuus dhaqee kaasa ati immoo ija kee argitee galateeffatta awwaalichi ol qadhagaatiin cufamee ture awwaala cufame Yesuustu dhaqaa jira maal jalaa cufame abbaa waan jalaa cufame baay'ee qabda itti banama argitee galta ameen hin shakkitaay dubbadhu hin shakkitaay kun balbala bizineesii miti kan cufame balbala Ameerikaa miti kan cufame balbala tajaajilaa miti kan cufame du'ee awwaala cufame adala boorraa dabadiyaas du'ee awwaala cufame irraa fuudha inni du'ee ka'ee deemee gala innis jalaa du'e bizineesii du'e gaa'ila du'e mana du'e jireenya du'e irraa banee si agarsiisa kotta akkas godha nu jalaa wanti bade amantiidha karaa waldaas kunoo beettanii dhuftan karaa daldalaas beettu karaa gaa'ilaas beettu amantiitu bade baranan bo'e malee jedha ayyaat amman bo'aa jira malee jedha ayyaat har'an bo'e malee jedha ayyaat borimmaan bo'u kakuun qaba jedha wanti malan qabne du'a jechuun hin bade jechuun inni du'ee hin jiru jechuun maatiin Maartaaf maatiin Allaazaar maatiin Maariyaam soban dubban dhuguma du'e garuu wanti jalaan har'ate guyyaatti himu amanuu dhiisanii qaniitti himu ergan heerumee waggaa 7 ergan daldalee waggaa 6 ergan dibamee waggaa 8 dhiisii boolla kaayini waggaan 11 isaaf waggaa 1 akka guyyaa tokkooti waggaan 11 jedha ayyaati Waaqayyoof guyyaa tokko jedha guyyaa tokko kana dhiibneetu waggaa lakkoof Elsaabeet akkas jette erga yeroon darbe na yaadate jetteetu namoota gidduutti ceephoonarraa kaase
dhuguma ergaan kun kan kooti kan jettu as keessa kan jirtuuf dhaamsa furdaan qaba. Yaadeen isaan ni bane eenyuun cufu. Isaan ni bane firri kee cufu. Isaan ni bane polootikaan cufu. Isaan ni bane seexaniin bufu. Ija keen argitee galta. Abrahaam mucaa geessee oola argee gale. Yeroo Abrahaam oola arguu miti yeroo sun yeroo hamaadha. Waa'een oolichaayyuu min jiru magaalattiinsaa. Mucaa geessee oola arge. Waldaa kiristaanaa keessatti girigirri hin jiru. Tajaajila argu malee waaqa arguu hin dandeenye. Tajaajilaan adaraa baata. Ati garuu dhibamaadha. Burqaan tokko miinciinsaa fayyaa taana lafanni burqu boombaan gadhiisa. Ergaansi qaba. Har'a waldaa sana dhaqee waa argadha jettee amantee kan dhufte waa tuudaa lafa dhiyaas. Ija keen argitee galtoya. Dhaqeen argee gala. Abbaa koo eessa jira oolaan jennaan akkuma jette maaduusaa akka dhiyaas. Yoo jilbii kee dadhabe arraba kee waa dubbatteetta. Yoo arrabi kee dadhabe yaadni kee haasa'eera. Ergaansi qaba gurbaa. Siistee obboleessa obboleettii koo ergaansi qaba. Argitee galta malee dhabdee galtu. Inni mana keessaa du'e. Inni itti abdattee du'e. Isa tutuu yaaddus jalaa du'e. Deebi jiraachuusa argita. Agichatti fuudhaa. Ilaalaa jiran agichatti fuudhaa. Maaliif akka jedhe Yesuus? Waan akka jedhe yeroo awwaalan biran jiru. Yeroo si awwaalan Yesuus biran jiru taanaan ayizoon duutu. Yeroo si awwaalan Yesuus dhaabatee awwaalaa jedha taanaan bakka allaqee si dhumeera. Kan keenya gin waldaa keessa taa'e nan joortinaa sirraa nan du'aa. Erga nan du'aa lallabuu bartee nan fayyaamaa lallabuu lallabuu. Kan sareera erga dubbattate sooressan ta'e maan dubbattu. Badeera erga lallabdate nan jiraadhamaa lallabdu. Anna ilaali siif jedhee irraa jiraaja. Ija keen argitee galta. Yoo maal taate yoo amante. Girgiddaa kanan koo akkaatanii qoricha keessaa harcaasuu hin dandeessan. Amantanii jennaan qorqorroo kana darbee qorichi tokko jira. Namichi sun maal jedhe Waaqayyoon hinduuta Waaqayyo jedhe Hisqiyaasiin Waaqayyooti itti farade lafa kanarraan si kaasannaan lakki xinnoon ta'a maalan balleesse Waaqumatu hinduuta deema kiyyuuni Waaquma garaa laaffate xinnuma jenda hinduu hedhe Waaqa jedheenin hinduuta saaqenna maalu xinnoo ishee naani dhaqee Waaqayyo Hisqiyaasiin isee Isaayyaasiin bira Isaayyaas jedhe dhaqiitii Hisqiyaasiin waan abbaa kee Daawit waan abaabilii keeti waggaa 15 sii dabaleera jedhiin. Inni kaan dubbatee yaada Waaqayyoo jijjiira inni kaan immoo bakka kanatti buusee bukkaa kee dhaabata. Elektirikiin qabadhe aduurraa eegaa bulu. Ofanudha hidha. Erga of dhuubartee of fayyisumaa dadhabde. Gamada shiboorraa eegu. Of ajjeessa aareera baay'ee ciisee bira taa'aa eegaa. Kisaaraan keenya inni guddaan miila keenya miti arraba keenya malee. Kisaaraan keenya inni guddaan ergaasii qaba. Yoo amante cufamee isaan argitu banamee isaara. Yoo amante maatiin kee maskaraan si bira dhufee jiraata. Waaqayyo na wajjin jira. Waaqayyo na gargaare hin jedhina. Nu bichaan gargaare waraabessayyuu gargaare farda du'aa laateef wajjin hin jiru garuu. Waaqayyo na gargaare na wajjin jira nan fuudhe. Ayizaabinis fuudheera. Namatti na yoo fuudhe otoo dhengada fuudhe. Niitii kennee malee wajjin hin jiru. Jaldeessaa boqqolloo kenne Waaqayyo. Girin jaldeessaa wajjin mukarran bulu. Nu wajjin jira. Soba kunneennaatti ani oolota koo beeka. Oolonni koo na beeku. Sagalee isaanii beeka. Isaan na beeku. Si beeka Yesuus. Isa dhumaa inni dhumaa dubbatu kun mul'ata fudhadhaan harka awwaala baname argan du'aa ka'e argan isa dhumaa warri awwaale utuu laalu duukaa deemee gale har'a ergaansi qaba warri gaala kee awwaalan fudhattu bette warri maqaa kee awwaalan warri eebba kee awwaalan hin daganaa ka'uu kee arganii qaana'u. Nama dhukkubsatu dhiiftee kan dhufte. Milikitaan dhufte addana keessa jirta qoosaa miti bu'aa dhufte bu'aan galtu akimitti dhiifte kottu dafi dhaqi taa'e kan kee miti naan jedhe waan waggaan ishee 15 maraatteetti fincaan ofirratti fincoofti of nyaatti nama nyaatti mana dhaayirti xaxxanii teessu namitti dhiyaatu hin ajoofti hin madoofti qoricha irratti hojjetanii badeessan dhaqeen irraa eeka jedha Yesuus. Falan qabu dhaqeen hoyyaasaa fuudhee dhaqa ittee bu'aa dhufte fiduu hin dandeessu akkamittaan fida na nyaatte yoo jette dhala keessi nyaate kan biyyaa heerumte
kan biyyaa hojjette kan keessan salata nyaataa irti isa garaa ishee nyaatti fincaan ishee dhuddi galagaltee of nyaatti biricha kisaaraa godheen dhala kee hiikee torban har'aa fiddee dhuftu. Ulfi garaa kee keessaa rakkina kan qabu diddee bira darbu maal siin jedhan ee wajjin dhufte mee eessara daa'imni garaa kee keessaa du'aadha erga du'eeyyuu tureera amma utuma tortoruu fincaan kee wajjin si gubaa jira sirri moo sirri miti si nyaataa jira hoffaa keetti gasi waraanaa jira har'a galgalatu akkimiin naqiini dhiigi guddaan tokko hin dhangala'aati nafseedha hin hafta. Jii kee meeqa hin boo'in abbaa warraa keessa jira kottu namicho ji'a salgaffaa keessa jirtaati daa'imni kee fayyaadha sirri miti garuu abaweedhan baaftee maal goota daa'ima ji'a sagalii qorichaan garaa kee keessatti ajjeesanii baasuudhaaf jedhu akimiinis siif looganiiti malee si barbaadaniiti daa'imni kee funyaansaa ija isaa kanatu wal biran jiru habaaftuu addu'aa shan ajjeemnee baafnaa jedhan akkannaan jedhe abbaan koo Yesuus amman ilmoo namaa godha garaa ishee keessatti. Daa'ima fayyaa hammattee dhufti. Daa'ima qabdaa kanaan dura reefu tokkittii kana maal waaqayyo tabitti hir'uunaa kennattee hin gaddineeti maaliif waaqayyo bineensa garaa ishee keessa kaa'attee hin gaddineeti nama moo adurreen dhashedheen yaadan jenneeti amma yeroo isheen kufte nama ta'eera. dhugaa baatinaan jedha Yesuus. Harka kee mirgaatti ol kaasi ija keen argitee galta. Jalqabee raga argu barbaadda du'aa fayyaa ta'a cabaatu deemee gala fuudhin harkaa nama firri jibbeetu jiraata balbala cufameetu banama waaqayyoo jira jedhaa iyyaaka. Daa'ima dhukkubsatu baattee kan deemtu utuu daa'imni kee sirkaan du'in kottu maaltu taatee maal takkas godhe harkaan wanni luka isaa kana akkatti kirkiree jedhatee obsaan dhuftee kana urgufa bakka eessaa dhufte ati asii lamxoo golbo akimii maan geessine akimii geessitanii waan hunduu deemuu dadhabe ka'uu dadhabe irraa ka'uu dadhabe fidi asuma naa ciibsi daa'ima ciisi gad bukkee ciisi amma si kana dheeraa miili daa'ima kanaa naafummaatti hafashu nabatira bari ameen jedhaa iyyaaka. Kenas miila isaa kai si abboomeera. Nagaa kootati anaaf nagaa kootati anaaf nagaa ko. Rumsatti ergite rumsa dhaqeera takka attamitti dhaqaree dhukkubaa'u akimiin dadhabe mini kottu fiigna duuka fiig. Maal? Garaa kee cina yaala haadha kuma. Yesuus. Kanseriidha. Maaloo qalbiitti qabi. Kan keedha. Dubbadhu kan keedha. Hai! Mucaan kun kanseriitu ajjeesuuf jedha. Ilaalaa manni itti qallatu. Ija keessa ilaala waan kanseriin daamicha godhe.
Yes. Nam faisane waaqayyo. Kanseriin dhiiga isaa keessa jira ogeessi hin danda'u. Har'a garuu dhiiga isaatti dhiiga koo dabalee kanseriin irraa bilisa baasee torban irra addaa dhaabattee mucaa fayyaa baattee dhugaa baati. Qaba haadha waan taate. Ofitti qabadhu daa'ima. Laza. Maal? Maal? Fidi. Ofitti qabadhu. Ofitti qabadhu. Ofitti qabadhu. Ofitti qabadhu. Inni kufa walqabadhu. Abbaan saa'o. Wajjin dhufte reeti. Bakkiyyaan qabee fide. Erga ciisi ammam. Amma gara ji'a furii dabre ture. Erga suma si wajjin rakkata. Amma yoo ni deemee si gale dhuftee dhugaa baata. Galateeffatta. Ol qabadhu baadhu. Ol fuudhi baadhu. Harkaa fuudhi kottu. Mucaa kee kana kan miila isaa xaxee kan nanna isaa xaxee hakiimitti geessitanii kaanseriidha. Kaanseriidha. Manuma ciisaa oola. Manuma irraan fagaattu. Hindu'aa jettee eeddaa. Fincaan asitti sagaraan asitti. Mucaa kee amma deemee gala. Yoo na duukaa jiraatte miila ka yes. Dhiisii keeraanaan jedha Yesuus. Masadi. Koi. Guyyaa irraa kaasee mucaan kun kaanserii bashtanyaan ta'u. Wajjin dhufti amma. Wajjin dhufti. Intaluma tiyyaa fi Eerri intalli kee. duuba Guyyaa kee gara duubatti qabadhu. Waan ajaan yaa'u. iyyaa Dhiigi wayin dhangala'u. hin dhangalaa Akka mana dhimmisee wayin cufteen jirtu. Moofaadhaan kirkeesseen jirtu. Isatti fuunaan yaa'u. iyyaa Kaanserii maayitsanii kee nyaataa jira. Kanaaf intalli kee boo'as fide. Eessatti intalli ishee? Gadi ba'een jiru waa? Gadi yaa'an jiru? Yaa jira. Galgala yeroo ciiftu hoyyaan keessa irratti bane. Hin ajaa. akkasuma Waan tiruu fakkaatu si keessaa ba'a. Waan gurraacha si keessaa ba'a. Iddoo ciisa kee dhuffatte. Isatti intala keetti himne har'a kaanserii gadameessaa sirraa kute jedha Yesuus. Kai. Amma dhaqishinti beetitti ilaalladhu. Moofaa sana sofitti fuudhii gati. Naxaa si baaseera Yesuus. Jira Waaqayyo jedha ayyaati. Namni harmi keessi madaa'e. Maal taate? Amanana ko Jesus Maal bakki miila? sinaaf qabee Akkamii deemeera? Sin dhiigu, Inni- sin hoosisu, Noosisu. sin gubu, Hin guba. hoyyaa keessi qabatu, Hin qabata. madaamiti, Madaadha. dhagaartu, maaloodha? Itti maaloodha? Madaadha, si dhiiga, Na dhiiga. si hoosisa, Na hoosisa. hoyyaa keetti maxxana. Hin maxxana. Ani madaan kun amma jedhe amma sirraan badu taanaan sabni kun ragaa. Ilaa keechaa namni tokko miilana taarikiin dhufaa jedhe. Taarikiin dhufaa jedhe taarikiin dhufa malee. Amma jedhe amma irraa baduu qaba.
inni du'aa kaase Yesuus madaa kana balleessu qaba. Ameen. Yeroo harkaasi qabu si guba waan ta'eef of eeggadhu. Madaa kana ammas si dhukkuba jabeessi obsi. Amma harka koo keessatti waan buburree ta'ee madaa fayye ta'ee saba kanatti akka mul'atu kadhadheera. Yes. Ol kai. Gadi baasi madaa kee. Gadi gaashaan baasi. Amma jedhee madaa fayyu. Isa kaan wannoota fooyyessaam. Kaameraa ankoo garuu dibata fooyyessa. Siyaa galatu Yesuus. Maqaan kee eenyudha? Eessaa dhuftee? Waaqayyo maal sii godhee? Waa'ee maaliitii kan itti dhugaa baatu? Ani Madaanit Kabbadan jedhama asumatti jiraadha. Torban irraa charchii kanas hin beeku. Argeeyyuu dhagayees hin beeku garuu nama tokko na fidee dhufe. Achiin booda raajiin haadha keetii fuuldura irraa gootee deemtaa kadhachaa jirtaa nan jedhee na waame. Haati kee kan dhukkubsattu mobaayilii kee irra footootu jira. Footoo mobaayilii kana irratti boo'aa harka irra kaa'aa kan deemtu. Si kadhachuu barbaade. Dubartii wayyaa ishee diimaa jaakkeettii kootii karaa kana kan jirtu eeyyee kottu. Ati footoo harmee keetii qabattee ilaalaa deemtaa. Harmeen kee immoo maal ta'anii waa'ee maaliitii fi kan itti silkii kana irratti qabattee ilaalaa deemtu? Baay'ee ishii dhukkubaa sheexaanni irra dhufa. Kunoo akkuma argitanii kanatti qabadhee kan deemu achi booda kana natti hime. Sagalee raajiitiin gara fuulduraatti si baasee sitti hime jechuudha. Kana natti hime hin ba'ee waa'ee haadha kiyyaa mana ka jiru waan taatu hundaa natti hime. Inni iyyiti of nyaatti nan jedhe dhugaa isaati. Mobaayilii irratti naadha kee arge. Na dawwaltee ati? Hin bilbille. Har'a dhufee iyyuu hin beeku. Anoo nan beektu naanu? Eeyyaan immoo mul'atanan jaartii kana mobaayilii kee irratti arge. Haadha keetti seexanatu qabate. Waan dubbattu hin beektu, waan gootu hin beektu, maraatti, of nyaatti, nama nyaatti. Mobaayilii kee irra keessee karaa hundumaatiin harka irra kaa'a. Mammaa kuna jalaan maraatiin jechaa deemta. Sirrimoo sirri miti. Gololcha beekta? Biyyi keessan eessa? Gololcha. Amma haadha kee gololcha kee atti argaan jira. Falan qabu. Qorichi hin danda'u, tsalootii hin danda'u. Waaqa ayyaana tokkotu irratti biqilee rakkisaa jira. Qaallutu zafaa jira. Kanaafiyyuu haati kee immoo hin dhufti nan jedhee ture. Haati koo immoo dhuftee jirti. Duraan hin dhuftu turtee haati keessan kun ishin bira gara kana hin dhuftu turtee? Nu diddee hin dhufu nun jetti gaafuma hundaa nun dhufu nun jetti. Achi booda qaalluun itti jira natti fakkaatee nutti himee jira. Dhaqeen jawwee irraa hiika jedhe Yesuus. Ofuma ayyata malee meerree waan dhikeedhanii isheedhaan qabanii si arrabsu. Haati kee kan maraatte dhufu. Ati iddoo isaa dhaquu maqaa haadha keetiif jibbita. Haati kee miillaan deemte lafatti jirtu dhufti. Haadha sirrii taati oduu du'arraa kaaseera jedha Yesuus. Hin badee irraa yeruma guyyuma kibxata galgala san. Utuu namni Waaqayyo si waamanii hin kadhatiniif dura harmee kee kana akkam godha milikkita akkamii irratti argitu turtan isini? Inni iyyisiisa nama wajjii wal qunnamtii hin qabdu hin arrabsiti waa baay'ee gooti. Kanaafiyyuu haati kiyyaarra waan isa jedhee badee jira. Hin dhufti nan jedhee dhuftee jirti fayyitee jirti. Amma bilisa baatee jirti jechuudha. Bilisa baatee jirti. Raajiin hin dhufti nan jedhee jira. Dhufteerti. Haadhaati. Gooftaadhaaf galata laanna daballee.
kanattaan sun immoo yeroo dhufnu achi teenne waan lalabamu isini faradameera kan jedhu ture. Bakka ana faradameera jedheen hin gale qarshii. Maal akkasii faradamu barbaada turteeti yeroo sana? Qarshiin namni tokko 31,000 narraa fudhatee ture. Kanaafiyyuu isini faradameera yeroo jedhu godhee fudhadhee hin gale. Guyyaa hammamii gidduutti qarshiin keessun kan sii deebi'e? Guyyaa kaamisatti qarshiin kiyya 31,000 qabatee na fuuldura dhaabbatee naaf kenne jechaadha. Ammayyuu gooftaa kanaaf harka keenya mataa keenya irratti ol fuunee Kiristoosiin. Harmeen keessi fayyitee qarshiin keessi jalaa qabames guyyaa tokko duwwaa oolee jimaata isaa sii kennamee jechuudha. Ndee wanni kun torbaanitti illee hin geenye be. Torbaan har'aas aboodan dhufe an. Torbaanitti osoo hin gahin waa lama natti ta'e. Kanaafiyyuu kana booda ammoo waa guddatu natti ta'a jechaadha. Galatooma kana jedhaa raajiin illee fayyaa isatti haa kennu. Maqaan koo Iddilee Birraatuun jedhama. Kanan dhufe godina Qillee Wallaggaa irraan dhufe Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Abbaan koo gaafa isanii guyyaa 29 baay'ee dhukkubsatee ture jechaadha. Maal ta'e abbeen kee yeroo mamiitiif immoo dhukkubsatanii dhibeen isaanii immoo maal ture? Inni kan dhukkubsatee torban lama seerra ciise garuu kan inni qabame isanii gaafa guyyaa 29ti. Isa booddee gaafa mana qorichaatti geessan hoobaadhuma jedhanii manatti fuudhanii galan. Garuu abbaan koo fayyine isa booddee baay'ee dhukkubaa homaa tokko nyaatu. Bakka dandees gadi bahu mana fincaanis hin naqu bakka achumatti yaaluuni isa booddee achumarraan siistariin naa bilbiltee raatte abbaan baay'ee dhukkubaa naan jette. Achumarraani raajii zawuduu bira deemee tan kadhachiisaa fi jedheeni achumarraan bakka dhaqiitii kadhachiisii fi footoo isaa immoo qabdaa'e naan jette. An footoo isaas hin qabu Waaqayyo inni rakkina koo argu dursa dhaqee itti maan jedheeni isa booddee cherchii gubbaatti dhumarran taa'e. Maatii kee keessaa namni baay'ee dhukkubu abdii kutannaadhaan dhufte kan boo'aa dhufte jedhan. Yes. Namni boo'aa dhufte eessarte kottu boo'in abbaan keessi qaqqabateera. Isa booddee fiigaa mana ol ba'ee sagalee raajiitiin si waamanii ergamaanii. Sagalee maatii kee keessaa namni baay'ee dhukkubu jira. Abdii kutannaadhaan dhufte boo'aa dhufte naan jedhan bakka ergaan kun kanuma gooti jedheen fiigaa ol ba'ee isa booddee chumarraani gaafa isaanii kottu naan jedhani abbaan kee nyaatas nyaachuutti hin jiru siree irra ciisee jira jedhan eeyyee dhuguman jedhan amma tuunni homaa tokko ta'eesi tiraanspoortii waan ittiin deemtullee qabdu naan jedhan. Abbaan kee laafeera abbaan kee duudhaaf jedha yoo dandeesse reeffa qaqqabadhu siin jedhan. Utuma karaan banaa ta'ee saantimatti hin nattuun qabdu. Hafuuf immoo hin dhageenyeen jedhamoo maalan jedhaa itti. Adaraa yoon du'a ta'e xinnoo ishee naa obsi jette Waaqayyoodha. Waaqayyo si gargaariira waan ta'eef waan boossuun qabdu hin boo'ini. Isa booddee achumarraani gaafa hin kadhatanii fi homaa tokko hin ta'u abbaan kee hin fayyaa dhuftee dhugaa baatanaan jedhan. Ijoolleen beektu warri lafa ooftan kun hin beektu. Kottu isheedhaaf abbaan siif eessuma. Siif maali? Eessuma? Eessuma guutii. Eeyyee. Siifoo? Walitti mari'attanii maal goona? Ammas teenyee boonyoo jennellee lafa teenyee boonyoo hin qabnu manni keenya xinnoodha. Akka jedhe abbaan keessan Yesuus hinduu dhaqeen dabarsa jedha. Dhaqeen dabarsa. Hin ajjeesu. Hamma nagaan bu'utti hin du'u. Imimmaan ijoollee kanaa jedheen du'icharra dabarsanii Waaqayyoodha. Ameen jedheen fudhadhee galee isa booddee gaafan abbaa kootii bilbiluufi siistariin dhabee inni fayyeera nyaatas nyaachuuttira ofii isaatii ka'ee raatee deemuutti jira naan jette. Waaqayyo saduu ana oolcha abbaa koo. Waaqa warra rakkatootaa isa ta'e asitti as ta'anii Wallaggaatti yaada kiiloomeetira isaanutu beekaa achii dhufne waan ta'eef Waaqayyo garuu iddoo hundumaatti iyyuu fayyisuudhaaf irreen isaa hin gabaabbatu gooftaa kanaaf ammallee galata finna.